Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaayinaal aanaa Oromoo akkam jirtanii fayyaa keessanii akkuma jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Hadhas viidiyoo bareeda qabadhee isiniif dhufee jiraannis maalidha akkamitti rifeensa kennaa yeroo gabaabaa keessatti dheereffannaa akkasumas rifeensa nurraa caccabuu rifeensa nurraa bubuqqa'u akkamitti deeffachuu dandeenya ka jedhu qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Viidiyoo bareedaa qabadhee isiniif dhufee jira akkasumas deebii warroota haala hijaaba uffataniin rifeensi keessan kallacha keessan irraa dhumataa dhufu jechuudha. Hijaaba uffatanii dafquudhaan isinirraa dhumataa jechuudha. Rifeensi kallacha afoo kanarraa caccabe isinirraa dhumatu isas akkamitti akka deeffattanii haala kamiin akka deeffattanii viidiyoo qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti hordoftan irraa barattanii inshallah. Amma gara viidiyoo kiyyaa isin dabarsaa. Jalqaba gara viidiyoo kiyyaa odoo isin dabarsiniin dura namoonni maatii kiyya hin taane yoo jiraattanii namoonni chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan yoo jiraattanii maatii naaf ta'uudhaan na duukaa dhaabadhaa isiniin jedha. Kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warroonni maatii kiyya taatan immoo iyyuu galatoomaa isiniin jedha. Amma gara viidiyoo kiyyaa isin dabarsa. Jalqaba shunkurtii qopheeffannaa haaluma argitan kanaan shunkurtii qopheeffannaa jechuudha. Shunkurtii haga isin ga'u qopheeffattan isin haga rifeensa keessanii haala rifeensa keessaniitiin qopheeffattanii ani immoo iyyuu amma shunkurtii 3 qopheessee jira. Argaa jirtanii shunkurtii qopheeffadhee jira. Quuncisee haala kanaan bareechisee dhiqee qopheeffadhee jira. Anisinis haga rifeensa keessanii hagamtu rifeensa keessaniif gahaa addaan baafattanii qopheeffachuu qabdanii ani amma kanatti qopheeffadhee jira. Akkuma argitan kana himmumurraa shunkurtii maashinitti burree hin daakna jechuudha. Maashinii ittiin daakkamullee yoo hin qabaanne maashiniin tokko hin jira isinitti agarsiisa akkamitti akka ittiin qopheeffattanii. Maashinii kiyyatti buree jira jechuudha. Isa kana immoo iyyuu maaliif hambise inni kun hin daafkamu. Isa kana haala kanaan akkuma argitan kana akkanatti murree jechuudha. Argaa jirtan jedhee yaada akkanatti murree galgala rifeensa keenya dhiqnee qulqulleessinee erga kaaneen booda galgala hundaayyuu akkanatti erga murreen booda mataa keenya sirriitti fillee qoodnee itti dibnaa keessa mataa keenyaatitti haala kanaan suuta jennee maasaaj goonaa jechuudha. Rifeensa keenya bakka amma kallacha irra bakka amma rifeensi nurraa ciccitee nurraa saabatee keessa mataa keessaa rifeensa buqqa'u akka hin buqqaane hidda rifeensa keenyaa jabeessaa jechuudha. Shunkurtiin kun hidda mataa keenya rifeensa isaa jalatti jabeessaa akka hin buqqaane akka hin caccabne godha. Baay'ee tokko filatamaa waan ta'ee jechuudha. Shunkurtii haala salphatti ilaaluu dandeettanii garuu bu'aan isii waa guddaadha. Argitanii bishaan isii keessaa kana cuunfaa bishaan isii kana keessaa osoo cuunfinee keessaa hin baafne galgala hundaayyuu akkanatti fakkeenya harka irratti dibee isin agarsiisaa jira. Mataa keenya addaan qoonnee jechuudha. Akkanatti kunoo haala kanaan suuta jennee maasaaj goonaa galgala hundaa jechuudha. Biyaas shunkurtii takka lama quncistanii dhiixxanii bareechistanii haala kanaan murtanii suuta jettanii rifeensa keessan teettanii qoodaatti jechuudha. Akka inni walli isin jalaa hin qabanne sirriitti filtanii qooddanii haala kanaan rifeensa keessanitti riddanii galgala hundaayyuu jechuudha. Achiin booda hin dhiqattanii homaa waan hafuura qabu hin qabu haala kanaan yoo dibattan homaa takka waan hafuura qabullee hin qabu waan isin jibbisiisu tokkollee hin qabu nurraa dhayaa nurraa ajaa'aa waan jettan tokko hin qabdanii yoo itti fayyadamtan argitan jechuudha. Waa hundaayyuu haala kanaan akkuma argaa jirtan kana akkanatti suuta jettanii galgala maraayyuu akkanatti rifeensa keessanitti yoo kadibdan ta'e hidda rifeensa keessanii jajjabeessaa jechuudha. Hidda rifeensa keessanii jabeessaa akka rifeensi keessanillee hin caccabne akka hin bubuqqaane godha. Humna rifeensa keessaniif ta'a jechuudha. Inni kun humna rifeensa keessaniif ta'a jechuudha. Baay'ee tokko filatamaa kan ta'e shunkurtii haala salphatti ilaaluu dandeettanii garuu bu'aan isii guddaadha jechuudha. Kana isinitti mul'isuudhaaf kan amma ofii kiyyaaf qopheeffadhee daakee ittiin fayyadamuudhaaf
yoo maashinii kana hin qabaatini jechuudha. Maashinii kana yoo hin qabaatini isa kanatti illee fayyadamuu dandeettanii inni isa kanatti illee fayyadamuu dandeettanii akkuma argitan kun bakka xixiqqoo hin qaba, bakka gurguddaa hin qaba. Akka feetanitti itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan itti wanna gootanii daaktanii jechuudha. Kanaan cuunfaa isaa bicha barbaachisa waan ta'eef cuunfaa isaa keessaa baafachuu dandeettanii. Daaknaa jechuudha. Amma maashinii keenyatti buusnee jirra. Kunoo maashinii kiyyatti buusee jira jechuudha. Shunkurtii maashiniitti buusee jira. Kunoo daaknee jirra. Akkuma argitan kana waan ittiin cuunfinu qopheeffannaa jechuudha. Gingilchaa kanatti qopheeffannee karatti cuunfinu. Suuta jennee akkana cuunfaa isaa keessaa baasna. Kan fayyadu cuunfaa isaa kana jechuudha sirriitti. Kunoo haala argitan kanaan cuunfaa isaa keessaa baafnee jirra. Argaa jirtanii cuunfee keessaa baasee jira. Cuunfaan shunkurtaa kuni rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Saffisaan akka rifeensi keenya illee guddatu taasisaa jechuudha. Amma sahaanii qopheeffadhee jira. Waan qulqulluu qopheeffattanii maankiyaa shoorbaa kana 2 itti buustanii akkuma argaa jirtan kana kokonaat kana fayyadama. Kokonaatiin kun rifeensa keenyaaf baay'ee tokko filatamaadha. Rifeensaaf oriijinaalidha. Kokonaatiin kun bakka qorraa yoo keettanii hin qorraa jechuudha. Akka dhadhaatitti ititee yoo istan qofa inni kabaqu jechuudha. Baay'ee tokko bareeda wallaahi oriijinaala akka ta'e ani rifeensa kiyyaaf yeroo hedduu fayyadamee jira. Baay'ee tokko lawxii irraa argadhee jira. Margaa jirtan suuqii kamittuun argamaa jama'ii akkam yoo deemtaniin argattanii hin bittanii jechuudha. Gatiin isaallee salphaadha. Isarraallee maankiyaa kana 2 fudhanna. Walitti daballa. Isin zayitii gosa barbaadanii irraa walitti makachuu hin dandeettanii. Zayitii isin barbaadan irraa walitti makachuu hin dandeettanii. Asirratti immoo zayituun qopheeffadhee jira. Zayituunidha. Isa kana zayituun kuni isa kana jechuudha. Zayituun kana ani qabu mana keessa. Isin zayituun akkamiyyuu haa ta'u rakkoo hin qabu. Ani amma kana qaba. Meeshaa kanatti buufadheeti. Isarraallee maankiyaa shoorbaa 2 itti buusna. Hundarraayyuu jechuudha. Maankiyaa shoorbaa 2 itti buusna. Amma waa meeqa itti buusne jechuudha. Shunkurtaa waliin waa 3
sirriitti waliin dhoofna. Qorraa isaa hin dibannu. Akkanatti qorraa isaa hin dibannu. Argitanii amma durattuma isiniin jedhee kokonaat kuni baay'ee tokko orjinaala kunoo qorraa keessa buusee jennaanu ammaayyuu addaataa jira itituudhaaf jechuudha. Bakka qorraa keettanii jennaan inni ititaa baay'ee tokko filatamaadha. Rifeensa kennaa fi hedduu filatamaadha. Gatiin isaallee salphaadha. Guddaayyuu miti gatiin isaa. Rifeensaaf garuu baay'ee tokko bareedaadha. Anamma kana rifeensa kiyyaaf qopheessee jechuudha. Isin haga rifeensa keessaniitiin qopheessitan rifeensi keessan guddaa yoo sirriitti waan qibaatii barbaadu ta'e itti dabaltanii maankiyaa 4 3 gochuu dandeettanii. Anamma rifeensa kiyyaa fi inni kuni gahaadha jechuudha. Haala rifeensa keessaniitiin qopheeffattanii bishaan ho'aa hin qopheeffattanii yoo feetanii wanni keessatti illee ho'isuu hin dandeettanii maashinii ho'isu keessillee seensistanii ho'isuullee hin dandeettanii yookaan immoo bishaan ho'istanii bishaan ho'aa keessa keettanii xiqqisuu wayii qorri yoo irraa bahee dibattanii akka qorra kanaan hin dibattanii jechuudha. Maaliifuu akka yeroo isin dibattanii sammuu keessan keessa gasseenutti qorraan dafee seenuu hin danda'u. Zayitni dammooyyuu rifeensa kennaaf baay'ee tokko filatamaadha. Sirriitti erga waliin dhoofne akkanatti sirriitti wal makneen booda meeshaa keessa keenyatti ho'isan nutti buusna. Yeroo hundaa yoo qopheeffattanii pilaastikii irratti akka hin qopheeffanne. Pilaastikiin baay'ee tokko badaadha. Pilaastikii osoo hin ta'in burcuqqoo waan akkanaa kanneen irratti qopheeffachuu dandeettanii waan akkanaatitti qopheeffachuu dandeettanii xaarmusii barbaadan qopheeffattanii jechuudha. Waan akkana irratti malee pilaastikii irratti naqxanii akkatti hin fayyadamne. Amma bishaan ho'aa itti buusee bishaan ho'aa keessa kaayaa xiqqoo qorri irraa naaf bahu. Akkanatti haala kanaan bishaan ho'istanii keessa keettanii haa isinii fi ho'uu qorri irraa haa bahu. Yeroo san yoo dibattanii baay'ee tokko filatamaadha rifeensaaf illee. Haala kanaan keessa keenne xiqqoo daqiiqaa 10 hin tursiisa. Asirratti qorri irraa bahu jechuudha. Kunneen immoo kaas bira argaa jirtan inni kun maalidha jechuu dandeetti. Inni argaa jirtan kuni maalidha, maal fayyadamtaa jechuu dandeettanii. Akkuma argitan kanaan shaampoo kanneen fayyadamaa jechuudha. Shaampoo rifeensa kennaaf filatamaa ta'ee beekuu qabna. Binneetiin itti fayyadamnee ilaaluu qabna jechuudha. Kamtu rifeensa kennaaf ta'a, kamtu rifeensa kennaaf hin taane. Ka rifeensa caccabsuutu jira, ka rifeensa immoo seeraan guddisuutu jira, akkam bubuqqaanii ka dhorgutu jira jechuudha. Shaampoon innuyyuu wal didaa jechuudha. Shaampoon kamiyyuu jechuudha. Isin immoo ka rifeensa keessaniif ta'e, ka rifeensa keessaniif filatamaa ta'e laaltanii bitachuu qabdanii. Amma yeroo hedduu kana fayyadamaa jechuudha. Akkuma argitan kana Dove isa kana fayyadama. Shaampoo kana kondiishinarlee hin qaba jechuudha. Kondiishinarlee hin qaba. Kondiishinaraa waliin bitama. Innillee banantiin kunillee baay'ee bareeda, baay'ee tokko ana rifeensa kiyyaaf baay'ee tokko naaf ta'ee jira jechuudha. Shaampoon kunniin lamaanii sirriitti naaf ta'ee jira. Kunillee hin qaba, kondiishinara hin qaba, wajjin bitamaa jechuudha. Isin immoo yoo feetan gargaratti illee bituu dandeettanii, yoo feetan walitti illee bituu dandeettanii, garuu walitti bitattanii baay'ee gaariidha. Alama fixeetiin meeshaa isaa waan gatee jiruuf kanneen qofatu jira. Kanaaf kanneen isinitti mul'isuudhaaf fidee jechuudha. Maaliifuyyuu waan na fayyade irraa isinillee barsiisee isinillee akka itti fayyadamtan waan barbaadee fi haala kanaan shaampoo keessan shaampoo filatamaa ta'e sottanii bitattanii rifeensa keessaniif itti fayyadamuu qabdanii. Baay'ee tokko gaariidha. Inni kunillee jechuudha. Vaatikaan kunillee rifeensaaf baay'ee tokko bareedaadha. Akkuma argitan kana inni kun baay'ee tokko gaariidha. Shunkurtii qabu kana jechuudha. Tokkollee hin jira kanuma ta'ee shunkurtii qofa ka qabullee hin jira. Innillee baay'ee tokko gaariidha. Faayidaan isaa guddaa bareeda jechuudha. Haala kanaan bittanii akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Yeroo rifeensa keessanii
zayitii kana dibattanii kaatanii daqiiqaa 30 tursiistan. Zayitii kana dibattanii daqiiqaa 30 sanii ol tursiisuu hin qabdanii. Dibattanii daqiiqaa 30 ofirra tursiistanii dhiqattanii shaampoo keessan shaampoo filatamaa ta'e qopheeffattanii dhiqattanii erga kaataniin booda inni kuni boodarra dibattanii jechuudha. Rifeensa keessan erga dhiqattanii booda xiqqoma gossitanii sirriitti goggogaa ta'uu qabu. Xiqqoma bishaan irraa gossitanii dibattanii daqiiqaa 2 hanga daqiiqaa 5 tursiistanii dhiqattanii rifeensi keessan sooftii ta'a jechuudha. Rifeensa bareeda ta'a. Rifeensa akkaan bareeda ta'a jechuudha. Rifeensi keessan illee jabaataa ta'e sirriitti illee jabaataa ta'e hin laaffisaa jechuudha. Baay'ee tokko laaffisaa. Baay'ee bareedaadhaan itti fayyadamee waan arge fidee isinitti agarsiisaa jira. Waan na fayyade isinillee barsiisaa jira. Waan na fayyadne fidee isinin barsiisu jechuudha. Waan fikiyyaatti fayyadamee argee fi kondiishinariin kanniinillee akkasuma jechuudha. Jalqaba shaampoodhaan dhiqattanii kaatanii rifeensa keessan irraa xiqqoo bishaan gossitanii kondiishinara dibattanii daqiiqaa 2 hanga daqiiqaa 5 turtanii mul'ich gootanii ofirraa gad dhiqattanii baay'ee tokko rifeensi keessan isin gammachiisa jechuudha. Hin haphatallee bakkasitti furdateetiin hin qabu isin dhorgullee yoo ta'e hin haphata. Yoo filtanillee isinin dhibu baay'ee tokko bareeda. Haala kanaan itti fayyadamnu isinin jedha. Rifeensa keessanii haala kanaan qaqqabuu dandeettanii rifeensa keessan jalqaba qulqulluu ta'uu qaba. Osoo zayitii kana hin dibatiin dura dhiqxanii qulqulleessitanii ergasiin booda dibattanii daqiiqaa 30 ofirra tursiistanii dhiqattanii inshallah akka viidiyoo kana jaalattan abdii qaba. Akka isin fayyadullee abdii qaba. Itti fayyadamtanillee deebii akkanaaf deebistan abdii qaba jechuudha. Ani itti fayyadamee lawxii guddaa argadhee jira waan ta'eef isinillee akka itti fayyadamtan barbaadeeti. Isinittillee dheeressuu viidiyoo haala kanaan itti fayyadamaa isinin jedha. Warroonni maatii kiyya hin taane yoo jiraatan ammallee irra deebiidhaan maatii kiyya naaf ta'a. Kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Warroonni maatii kiyya naaf taatan immoo galatooma guddaa isin galateeffadha. Yoo yaada qabaattan komentii jala naaf kaayaa. Share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyootan keessan biraan illee gahaa. Warri itti fayyadamee hin jirre irraa haa fayyadamu. Haga viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufee jira. Asumarratti xumurraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.